Akkam nagaa qabdu amaloota ogummaa keessan yookaan namooma keessan gadi isin jalaa buusan keessaa muraasa mee waliin haa ilaallu har'ammoo. Tokkoffaan baay'ee haasa'u. Baay'ee haasa'uu irraa baay'ee dhaggeeffachuutu irra gaarii ta'a. Kanaaf baay'ee haasa'uun namooma keessa jalaa gadi buusuu danda'a waan ta'eef of eeggadhu. Inni lammaffaan waan yookiin gaafii gaafatamteef deebii daftee kennuu dadhabuun kee ogummaa kee yookaan namooma kee si jalaa gadi buusuu danda'a. Kanaaf waan gaafatamteef ta'us ta'uu baatus deebii dafii kenniif. Inni sadaffaan waa mara tolaa fi badaallee hayyee jettee fudhataa deemuu kee. Waan gaarii jettee fudhattee waan badaa immoo lakki badaadha jettee kaayoo osoo qabdu isa badaallee fudhachuun namooma kee si jalaa gadi buusa. Inni afuraffaan waan dhuunfaa keetii, waan keessoo keetii, waan maatii keetii nama maratti himaa deemuun namooma kee yookiin ogummaa kee si jalaa gadi buusuu danda'a. Kanaaf wanti dhuunfaa keetii waan keeti. Keessattuu wanti maatii keetii waan keeti. Nama maratti hin himamu kun. Kana eeggataa deemu. Inni shanaffaan bakki hojii kee jeeqamaa yoo ta'e yeroo mara. Bakki ati ooltu yeroo mara bakka jeequmsaa yoo ta'e namooma kee si jalaa gadi buusuu danda'a. Ogummaa kee si jalaa gadi buusuu danda'a waan ta'eef eeggadhu. Inni jaaffaan yeroo mara komataa ta'u. Maqaa alhamdulillaahin dhabamee komatama qofa yoo taate namooma kee ogummaa kee si jalaa gadi buusuu danda'a. Hanga feeteyyuu cimaa yoo taate jechuudha. Inni torbaffaan yeroo mara waa mara irratti barfataa ta'u. Bakka yeroo tokko yoo barfattellee yeroo tokko immoo adda duree ta'uu qabda. Dura argamuu qabda. Dursuu qabda. Yeroo kaan jidduutti argamuu qabda. Yeroo mara barfataa yoo taate namooma kee ogummaa kee si jalaa gadi buusuu danda'a. Inni saddeettaffaan walitti dhufanii waliin mari'achuu dadhabuun. Nama waliin mari'achuu dadhabuun yookiin poor communication ka jennu san jechuudha. Walitti dhufeenyi nama waliin qabnu laafaa yoo ta'e ogummaa keenya yookaan namooma keenya nu jalaa gadi buusuu danda'a. Waan silaa barbaannus argachuu dhabuu dandeenya waan ta'eef kanneen fooyyeffadhaa jedhaa galatoomaa oraa bulaa.